በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ ወውነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዛ ሕፃን እስከዛት ዕለት ከበጀምቱታ ጃለተምቱታ ማትወል ዋቀዱ እንዴ ኩኩሌት ይወማያን amantaa Ortodoksii ta'uu utubaa kan ta'e manni amantaa keenya Ortodoksii tawaahidoo iccitii kana beekuun dirqama jechuudha. Egaa shanan kan jedhameefis immoo qulqullichi Phaawulos akkasuma jedhe. Egaan wantoota hedduu dubbachuu caalatti jechoota shaniin waa iccitiiwwan shanan dubbachuutu naaf mala jedhee yookiin nan filadha jedhee qulqullichi Phaawulos nu barsiiseera. Egaa waa'ee iccitii utubaa shanan kana egaa ilaalleen booda iccitiin utubaa shananii bakka shanitti qoodama jechuudha. Inni jalqabaa iccitii sadummaa yookiin iccitii Sillaaseti. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti maalummaa iccitii Sillaasee akkasumas immoo ibsa iccitii Sillaasee barnoota iccitii Sillaasee bal'inaan Waaqayyo Gooftaan yoo nuuf ibse waliin ni barannaa. Kan nu barsiisu, kan nu gorsu, kan nutti himu Waaqayyoodha. Nuti hundi keenya yoo tajaajila isaati waan ta'eef ana teessisee sagalee qulqulluu Phaawulos isiniinis bakka jirtan hundatti akka dhaggeeffattanii jecha kanaan sagalee Waaqayyootiin jijjiiramtanii hojiitti hiiktan nu taasisu Waaqayyo Gooftaan. Egaa akkas jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo waa'ee iccitii Sillaasee kana jechuudha akka inni nu dubbanna jechuudha. Tokkummaa fi sadummaan Waaqayyoo kan muraasni isaa jechuudha. Tokkummaa sadummaa Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sadi ta'us tokko ta'us kitaaba qulqulluu keessatti akkasiin nuuf ibsa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti akkasiin jedha. Egaa dhaqaatii maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin cuubatii barattoota koo yookiin bartoota koo taasisaa jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa jechaa asirratti hubannu dhaqaatii maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin jedhe Waaqayyo Gooftaan sadi ta'uu isaa asirratti waa'ee sadummaa Sillaasee hubachuu dandeenya. Akkasumas immoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkas jedhe. Kottaa akka bifaa fi fakkeenya keenyatti nama yaa uumnu jedhe. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo jecha kana keessaa jecha sadeen kana ni ilaalla. Kottaa an jedhu kun baay'ina nama tokko ol ta'uu isaanii Waaqayyo tokko ol ta'uu isaa qaamaan tokko ol ta'uu isaa ni argisiisa jechuudha. Akkasumas immoo akka bifaa fakkeenya isaaniitti ni uumna jedhe malee naan uuman jenne. Kanaafiyyuu ni uumna jedhe Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Qaamni isaanii jechuudha sadi ta'uu isaanii akka naannoo ibsaa jechuudha. Maaliif qaamaan tokko ol ta'uu isaa seera uumamaa irratti boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti bal'inaan nuti taasisee jira jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa Gooftaan keenya Fayyisaan keenya seera sadummaa Sillaasee yookiin immoo iccitii Sillaasee jennee akkuma dubbanne kana jechuudha. Jechuma Sillaasee jedhurraa shakkitoonni baay'een Sillaasee jechi jedhu kitaaba qulqulluu irraa natti agarsiisi. Mee eessa jira jedhanii nu gaafachuu danda'u yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa jechi Sillaasee jedhu immoo afaan Giriik irraa kan dhufedha yookiin afaan Giizii irraa kan dhufedha. Sallasi jechuudha yookiin sadi jechuudha. Sallasi jechuun sadi irraa jechuudha. Sadi irraa tokko jechuudha. Egaa jechi kun afaan Giiziitiin waamame malee jecha Sillaasee jedhu akkamittiin arganna? Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Dhaqa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jedhamee sadeen jechuun immoo Sillaasee jechuudha. Jenneen gaaffii kana akka manaafiqoota yookiin shakkitootaaf akka deebisnu Waaqayyo Gooftaan nu gargaaru. Egaa seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Boqonnaa kana irratti Waaqayyoon muka abaarrii maamiree jalatti Abrahaamiif jechuudha. Abrahaamitti mul'ate Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus. Abrahaamitti mul'ate namoota sadi akka arge Abrahaamis simachuudhaaf kan dhaqe. Abrahaamis simachuudhaaf dhaqe akka achi jilbiiffatee
neen fuula kee duratti ulfina argeera. Abrahaam yeroo Waaqayyo gooftaa keenya Sillaasee simatutti jechuudha. Akka mana isaatti simatee jechuudha. Sadummaa Sillaasee kitaaba qulqulluu keessatti seera uumamaa boqonnaa 18 irraa kaasnee jechuudha. Bal'inaan ni dubbata jechuudha. Akkasumas immoo Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya Sillaaseen sadi ta'uusaa jechuudha. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa kaasee akkasuma jedha. Waaqayyo gooftaan qulqulluu 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 Waaqayyo qulqulluu tokko abbaaf qulqulluu inni lammataa ilmaaf qulqulluu inni sadaffaan hafuura qulqulluuf qulqulluu kan ta'e lapheettiin haa qabannu mitiiree jedhee Waaqayyo gooftaa keenya sadummaa isaa jechuudha bal'inaan nuuf ibsa jechuudha. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa yeroo ilaallu jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaaman sadii erga jennee immoo tokkummaan isaatii qaama tokkummaan Waaqayyo jechuudha. Bulchiinsan tokkummaan isaa immoo bulchiinsa yookiin immoo addunyaa kana bulchuudhaan akkasumas taayitaa jechuun immoo aangoodhaanis addunyaa kana kan uumuudhaanis addunyaa kana uumuudhaanis dabarsuudhaanis jireenya waaqummaadhaanis lapheedhaanis jechoota hafuurawaa yookiin immoo jecha wantoota hafuurawaa nuuf kennuudhaanis Waaqayyo gooftaan waaqummaadhaan tokko jechuudha. Yookiin aangoodhaan tokko jechuudha. Taayitaadhaan tokko jechuudha. Waaqummaa isaatiin tokko ta'e qaamaan garuu sadi. Tokkos sadis jennee akkuma waamannu jechuudha. Iccitiin Sillaasee kiristaanota hundaaf jechuudha baratamu dirqama isaati jechuudha. Namni tokko waa'ee mana amantaa isaa barateen boodatti yookiin immoo mana amantaa isaa beekee utubaa isaa erga hin beekneen boodatti immoo bu'aa dhabeessataa jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee utubaa mana amantaa iccitii beete kiristaanaa yookiin immoo mana amantaa kana sirriittiin beekuu qaba jechuudha. Kanaafidha qulqullichi raajichi Isaayyaas nuuf dubbate waan jedhe. Akkasumas immoo uuma ta'uusaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Sillaasee addunyaa kana hundaa uumuusaa faarsa Daawit boqonnaa 100 lakkoofsa 1 akkasumas boqonnaa 100 lakkoofsa 1 boqonnaa 25 irratti akkasiin nuuf dubbata. Yaa si'i durumaan lafa bu'uursite samiiwwanis hojiiwwan harka keetiin ni uumte jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Akkasumas immoo seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Waaqayyo samii fi lafa uume jedha. Asirrattis uumuun isaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uume jedhee yeroo nuuf dhiyeessu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaamummaa isaatiin sadi ta'uusaa taayitaadhaan yookiin aangoodhaan immoo tokko ta'uusaa jireenya isaatiinis tokko ta'uusaa bal'inaan ni argina jechuudha. Sadummaan isaa immoo maqaadhaan sadiidha Waaqayyo gooftaan hojiidhaan sadiidha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Egaa sadummaan isaa egaa kana ta'e immoo iccitii inni lammaffaa iccitii namaa ta'uu yookiin immoo iccitii foonummaati jechuudha. Egaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyoottis waa'ee iccitii foonummaa kana gabaabsinee ni ilaalla jechuudha. Egaa iccitii foonummaa kana yeroo dubbannu Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara booda jechuudha. Bara 5,500 boodatti gara biyya lafaa kan dhufe yeroo dhufe sanatti qulqulleettii dubaroo Maariyaam irra dhalate. Akkas jedha qulqullichi Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti barri galame sun yookiin barri murame sun yeroo gootti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya kana lafaa dhufe qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalate jedha Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Egaa waa'ee iccitii foonummaa ilaaluun waaqummaa ta'e Waaqayyo gooftaan waaqa ta'e ibiddummaa isaatiin garuuyyuu immoo osoo wal makiin tawaayidoo yookiin walooman jechuudha. Abiddummaa waaqummaa isaa fi nama ta'uusaa Waaqayyo gooftaan kan ittiin ibsamu jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tawaayidoodhaan dhalate jechuun gabaabinaan waloomummaa jechuudha. Yookiin immoo waaqummaa isaatiinis namummaanis walitti makamee jechuudha. Bakka tokkotti tawaayidoodhaan walooma jechuudha. Egaa kanaafidha walooma jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo gooftaan nama ta'uun isaa jechuudha. Maaliif barbaachise jennee yommuu ilaallu Addaamii fi Hewaan waadaa galameef sana raawwachuuf inni jalqaba cubbuuwwan biyya lafaa dhufeef yeroo Addaamii fi Hewaan cubbuu sana balleessanii booda
macaafa kufaalee boqonnaa afur lakkoofsa 16 akkasii Addaam gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uumaa keenya waliin jaalalaan waggaa 7 qofa jiraate jedhee amaatii waan waaqayyo maalifi eega waggaan 7 booda Addaam gannata keessa jiraatiin boodatti badii inni balleessarraa kan ka'e waaqayyo gooftaan ni adabe ni adabbii isaatiif jecha immoo Addaamiin baay'ee yaabbee waaqayyotti iyyate akkasumas waaqayyo waadaa galeef yaa Addaam ani dhala keetirraa dhaladheen isin fayyisa jedheen akkuma nuuf gale waaqayyo gooftaan keenya nama ta'uun isaa iccitii nama ta'uun isaa cubbuu keenya biyya lafaa dhufe ture sana balleessuuf akkasumas immoo waadaa inni galameef Addaamiif raawwachuuf jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyo. Egaa kutaa lammaffaa waa'ee iccitii qurbaanaa akkasumas immoo waa'ee iccitii du'aa ka'umsaa ni ilaalla jechuudha. Waaqayyo gooftaan asirratti dhaba barumsa koo waaqayyo gooftaan kan nu barsiise kan nu gorse kan nutti hime maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።